dhiifama isaan gaafachuu sun ta'in ajandaa akka isaan badhaafamaniif isaan qopheessudha waan ta'eef kun soba waan ta'eef warri kana odeessan durma waliin maruu soba odeessuun mana amantaa keessa ta'anii soba haasa'uu fannoo qabatanii dubbii sobaa dubbii. Abbaa Saawuroos fa'aa qabachuu qaban Abuna Saawuroos fa'aa qabachuu qaban inni sunis gaaffiidhaan waan dhiyaatuu fi isa fuulduratti amma ifa godhuu hin barbaadu. Raawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti lamaan ameen. Jaallatamtoonni ijoollee kiristaanaa kan taatan biyya keessas biyya alaas kan jirtan amma wanta isiniif dabarsuu barbaanne ergaa gabaabaan isin dabarsuu barbaada. Innis wanta yeroo ammaa kanatti sa'aatii ammaa kanatti sooshaal miidiyaa irra naannaa jirudha. Dubbii sobaa jechuudha. Kanaaf innis maal jedhamaa jira? Abboonni sadan Biqiltuu Abuna Saawuroos, Biqiltuu Abuna Ewusxaatiyos, Dookter Biqiltuu Abuna Zeenaa Maarqos dhiifama gaafatanii deebi'aniiru kan jedhu soba waan ta'e kan akka nu hubattan barbaanna. Namni ajandaa kana kaasus hin jiru. Ajandichis ajandaa abboonni keenya sadan qabatanii kaan ajandaa dhiifama isaan gaafachuu sun ta'in ajandaa akka isaan badhaafamaniif isaan qopheessudha waan ta'eef kun soba waan ta'eef warri kana odeessan durma waliin maruu soba odeessuun mana amantaa keessa ta'anii soba haasa'uu fannoo qabatanii dubbii sobaa dubbii nama amantaaraan eegame hojjechaa waan turaniif kun soba ta'uu akka nu hubattan namni kana kaasus hin jiru kunis ta'uu hin danda'u. Kan isin hubachuu qabdan ta'uus hin danda'u waan dhiifama isaan gaafachiisus hin jiru. Kun soba adii waan ta'eef akka nu hubattan isin ibsuun barbaada. Inni biraan abboonni Phaaphaasonni amma muudaman 25 isaanii irraa aangoon Phaaphaasummaa isaan irraa ka'eera inni jedhamu kun soba adii akka ta'e akka nu hubattan. Kun amma sa'aatii kanatti ammanii amma sa'aatii kana ani Abbaa Gabri'eel jedhameen jira. Namni kana kaasuu danda'us hin jiru. Manni murtiis aangoo qannoona aangoo doogimaa keessa seenee kaasuuf mirga hin qabu. Manni murtii qannoonaan doogimaan kan haasa'amu mana amantaa keessatti abboota amantaa gidduutti. Ituma ka'eera ta'e jechuudha. Kanaaf manni amantaa maal jechuuti manni murtii kan hin kaafne. Ajandaan kunis hin kaane ajandaa qilleensi afurri hamaan odeessaa jirudha jechuudha. Maaliif kan odeessaa jiru? Uummanni keenya ajandaa kana qabatee jiru, uummanni keenya garbummaa jalaa ba'ee jiru, uummanni gammadaa jiru kuni mootummaa irratti ba'aa akka ta'u, mootummaa irratti rakkoo akka uumuuf kana gochaa jiru isaan. Isin bakka jirtan tasgabba'aatii ta'aa dhiifama isin gaafanne aangoon keenya ittiin bu'amne nama aangoo keenyatti bu'uu danda'us hin jiru. Duumessa kanaa gadi nama aangoo phiphisinaa keenya nurkaafuu danda'u hin jiru jechuudha. Kun seeraaf heera mana bataskaana eegganne waan muudamneef waan nu muudaniif namni kana manni murtii biyya lafaarraa kan nurraa kaasuu hin danda'u. Seera amantaati waan ta'eef. Kanaaf bal'inaan bor walitti deebina amma isa kana kan hubattan barbaanna tasgabbaanuu jiraadhaa ejjennoo keessaniin jaallaluuf qabdanii amantaa jaallachuu keessaniin jabaadhaa nama nageenya ta'a. Isaan akka biyyi jeeqamtuuf kana gochaa jiru biyya keessan jaalladhaatee tasgabbaan nu eeggadhaa sobaa jechuufan kana jedhu barbaanna. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin dura maasaraa mootummaa dhaqnee hinaasofnuu muummichi gara keenya dhufuu qabaa jedhanii falmaa turanii har'a garuu waamicha sana fudhatanii maasaraa mootummaa dhaqanii jechuudha. Tokko haalli amma isaan itti deemaa jiru kun akka isaan hin baafne hubataniiru. Lammaffaan achi dhaqanii yaaduma isaanii ibsatanii muummeenis waan keessa galuu danda'anii fi hin dandeenye adda baasanii rakkoo isaanii itti himatanii karaa araaraatiin fixaa kan jedhuun waan waliin haasa'an malee kana caala immoo uummata walirratti hin kakaasina kan jedhamu. Inni kun akka mootummaatti nageenya irratti itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef kanumatu itti himamee isuma ofii haasa'anii gadi ba'anii himatan sana Phaaphaasota sadan akka deebi'anii warra kaan immoo akka qoobiin yookaan immoo maaraqni isaan irraan fudhatamuu murtaa'e jedhanii miidiyaa isaaniitiin hedduu afarsaa jiranii akka waan injifannoo argataniidha. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed duraanis kan jedhan karaa nagaatiin rakkoo keessan hiikkadhaa jedhaniiru. Ammas immoo warra sinodosii haaraa kan Oromiyaaf sabaaf sablammoota ganaa walitti waamanii isaanis ganaa haasa'u kophaatti jechuudha. Isaanis yaada isaanii qabatanii dhaqanii maasaraa mootummaatti muummee keenya wajjin haasa'u. Isaan kun waanuma ofii fudhatanii dhaqanii haasa'anii
wacaa fi boo'icha danda'u akkuma danda'an beekamaadha. Isa kana fudhataniitu uummata isaanii biratti akkan saalfanneef daddafanii oduu bireekingiidhaan maaliidhaan miidiyaa isaanii isaa oolan malee wanti haaraan irra gahame mariin karaa nagaatiin inni wajjin teenyee mari'anna jedhaniiru inni waan gaariidha. Gasaan Sinodosii Oromiyaa Abuna Saawuroos fa'i immoo hoogganamu immoo ganaa isaanis deemaniit akkuma kana muummee wajjiniin edda haasaanii booda gara murteetti kan dhufan jechuudha. So isaan wanti kana irratti natti bilbiliina warri laayifii waan hin jiruuf warri bilbiltan marii kanarraa maal eegnaadha? Mariin kun maal fidee dhufaa? Waan amma itti deemaa jirurraa duuba nu deebisamoo caalmaatti nu cimsaa? Isa kana uummanni keenya kallattiin kan ilaallachuu qabu jechuudha. Abbootiin keenya qabatanii kan dhiyaatan gaaffiin isaanii gaaffii gurguddaa akka inni ta'e beekamaadha. Gaaffii sana fudhannaan wacaan wanti nuni atakaroodhaan wanti kaayyoo ammatti ka'ame kana dhuunfachuuf deemamu hin jiru jechuudha. Yoo baay'atee yoo wanni jedhee gaaffii 3 fi 4 qabatanii dhiyaatu jechuudha. Gaaffii 3 4 isaan qabatanii dhiyaatan kun tokkoffaan Sinodosii Oromiyaa beekamtii kennu. Lammata Phaaphaasota Episkooposoota amma muudamanii bakka isaanii qabatan kanaaf beekamtii kennu jechuudha. Karaa biraatiin Sinodosiin Itoophiyaa keessatti immoo qooda Abbaa Saawuroos fa'aa qabachuu qaban, Abuna Saawuroos fa'aa qabachuu qaban inni sunis gaaffiidhaan waan dhiyaatuu fi isa fuulduratti amma ifa godhuu hin barbaadu gaaffii isaan dhiyeeffatan keessaa tokko waan ta'eef isa gaafa dhiyeeffatan rakkoo malee wanti kun ni hiikamaa jechuudha. Gaaffiiwwan kana deebiin kennamu taanaan ammuma haaluma jalqabame kanaan afaan isaanii uummanni keenya afaan isaatti tajaajilamu abbootii isaatiin tajaajilamuun mirga isaa waan ta'eef wanti dhaabus wanti duubatti deebisus hin jiru jechuudha. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis keessa kallattiidhaan seenee kana gochuu hin danda'u. Wanti isaan sababni isaan yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii kana gochuu hin dandeenyu isaan jedhaniif kanuma jechuudha. Mariin akka hiikamu jechuudha. Mariin hiikamnee wantoonni kun hin dhugooma taanaan qabsoon uummata keenyaa galma ga'ee jechuudha. Kanaaf wanti amma isaan sabbarzeenaadhaan uummata keenya afaan faajjii uumuudhaaf amma isaan godhaa jiran tokkummaa uummatni kun isaan rifachiiseera biyya keessaa biyya alaatti haala amma deemaa jiruuni uummanni keenya tokko ta'eera gaaffii isaa yeroo dheeraatti saamicha gara kanaan irra gahaa turetu gaaffii isaatu deebi'aa jira waan ta'eef keessaaf duwwaan tokkummaa Oromoo akka inni uume beekameera kun immoo isaan rifachiiseera jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ammas propagaandaa gama hundaatiin deemu dhiistanii akkuma kanaan duraatti deeggarsi Sinodosii haaraa kanaaf amma wal bira dhaabbachuu keessaa duwwaan wal hubannaadhaan bilchinaan nagaa buusuudhaan bakka isaan deemanitti bira dhaabbachuudhaan humnoonni nageenyaa yeroo isaan nagaa eegsisuudhaaf socho'an isaaniif haala mijeessuudhaan akkuma kanaan dura godhamaa turetti deemuudha jechuudha. Waa hunduma buudaa baafanii akkasiin jennee haasa'uu hin dandeenyu garuu akkatti wal hubannee deemuun dirqama jechuudha. Biyya keessas biyya alaas uummanni keenya jiru jechuudha. Kun gaaffii waggaa dheeraa uummanni keenya gaaffiin keenya ifadha. Abbootii keenyaa fi afaan keenyaan Oromiyaa keessattuu nuti warri hordoftoonni Ortodoksii tajaajilamuu qabnaadha. Gaaffiin keenya ifadha jechuudha. Please natti bilbilina warri bilbilaa jirtan laayifii irra waan hin jiruuf jechuudha. Inni kan biraa waa'ee mana murtii odeeffannoo amma galgala kana dhaga'een akka isaan itti labsan sanatti miti jechuudha. Innis akkuma waan injifannoo guddaa argatanitti labsaa turanii inni sunis dogoggora jechuudha. Waan takka of keessaan qabu guyyaa 4 fi nu bo'arrii fi boruu fi iftaan qidaameef dilbata sanbata xiqqaa fi dilbata hanga hojjalamaatti yookaan immoo hanga kibxataatti bakka Sinodosiin Oromiyaa amma qabatee jiru kana qabatee jiru akka qabatee turu
baay'ee hundi isaa qabatameera. Uummanni keenya wanti beekuu qabu simannaatu hafe malee bakki hundumtuu harka isaanii galee jira. Bakka hundumatti wal harkaa fuudhinsa godhaniiru. Garuu oofishaalii deemanii simannaa uummata wajjiniin wal arganii uummata isaanii taasanii waliin gammachuu qaban dabarsuu qofatu iddoo tokko tokkotti hafee jechuudha. Amma silaa boruu Ambootti kan uummanni akka malee qophaa'ee jiru haaluma amma marii eegalame kanarraa kan ka'eet milkaa'ina hafee inni itti fufaa jechuudha. Inni sun bakki qabatan kana qabatanii edda turanii booda haala amma abukaattonni isaanii dhiyeessaniin murteen gara fuulduraatti kan kennamu. Abbootiin seeraas guutuu hin turre orkiis kaa'uu hin danda'anii garuu yeroo kaa'anii beellama kennanii jechuudha. Hamma sanatti turaati bakka haaraa iddoon qabatamne yoo jiraate akka turuudha. Isa dura warri episkooposonni yookaan immoo warri paappaasonni amma lallaba bakka hundarraa fudhatan sana isaan bulchiinsa itti fufa jechuudha. Wanti geeddaramu hin jiru, wanti geeddarames hin jiru, manni murtiis wanti orkee wanti geeddare hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya afaan faajjii keessa odoo hin galle haalli hojjetamaa jiru wal hubannoodhaani, wanti deemaa jiru wal hubannoodhaani, uummanni keenya haalaan keessaaf duubaan wal hubatee jira. Injifannoon isaan jedhanii gama hundaan labsan waa takka illee hin jiru, wanti geeddarames hin jiru. Isa kana hubadhaatii boo'icha isaanii fi waca isaaniif gurra hin laatiinaa, qaamota ilaallatu duukaa dhaabbadha. Tokkummaa keessaaf duubaan argitanii yoo ta'e dura mootummaatu harka keessaa qaba jedhanii muummichi keenya gadi ba'anii ani dhimma amantii keessa seenee uummata Oromootiin warra hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromootiin afaan keessanii fi abbootii keessaniin hin tajaajilaminaa jedhee ajaja kennuu hin danda'u jedhanii ibsa ifatti kennanii hanga ammaa kan balaaleffachaa turaniifis kanuma. Inni kun wanti jijjiirame takka illee hin jiru. Isaan wanti isaan gochuu qaban akka mootummaatti nageenya eeguu, naannoo eeguu, akka nagaan hin boorofne eegsisuudha. Keessa galanii ammas immoo karaa nagaa fixadhaan haaluma ammas ni hime kana kan gaaffiin qophaa'ee jirus naanna'ee warri Sinodosii haaraa Oromiyaa fi sabaaf sablammootaas dhumarratti karaa nagaa akka dhumuu barbaadu isaanis. Gaaffiin isaanii